isinitti mul'atu warroonni ergitan gaafinki warroota minaamina ergitan kanniin gaafataa jiran kilooreksii jira kireemii jira gingilchaallee isin haa godhu isin haa madeessu osoo madooftaniitiin hin madaa sababa madaa saniyyuu viidiyoo erguu dhiistanii yaareet kanaaf kilooreksii saamunaa wal keessa miksii godhaatiin hin dhiqadhaa qaama teessan akka qaamni keessan hin xuroofne kana gurraacha kana fokkisaa gara hin qabne zanaa gootanii teettanii argisiifattan sanuu warqii keessan kana biyyee nyaadhaa isin waan biraan jira. Itti aansee immoo amma qaldii garuu qaldii keessa dhugatu jira kilooreksiin dhiqattaniitiin raahatu nuun jedhina gulana garuu qaama keessan dhiqadha kana qaama qoshashaa wasaka namatti hin ergina tish maqaa rabbi maal waan nagaa kana seetanii kan teettanii acha mallaqaa dhiiratti ergitan isin si fuudhaa si dheessayyu maqaa rabbi dhiira si dheessa indee dhiirri waan tarkaashaa qoshashaa kanan fedhu indee wallaa dhasiim maal jechuudha dhalaa zirikirkiyyuun jaalatu ilmi dhiira dhalaa zirikirkii illeen dhufanii wallaa dhasiim kana bakka akka leencatitti of kabachiisisuun kiyya waaw amazing. Ijoollee dhiiraatiif teesti ta'uun isaanii gonkumaa sirriin ta'u. Inni fageenya taa'ee fageenya biyya fagoo ka qaamaan ishee bira hin jirre isii fageenya irraa taa'eetiin akkana naaf ta'i qaama kanatti naa waraabi jedhee isii gaafatu kuni fageenya irraa fedhiin dhumatu inumaayyuu hin jiru fedhiin raawwatamu hin jiru. Yoo kisaaraa guddaa taate malee yoo isii irratti dhiibbaa guddaa geessuu taate malee inni fageenya taa'ee fageenya irraa suuraa kan kee bifa kanaan naa ergi jedhu fedhii isii irraa fixachuu gonkumaa hin jedhamu. Ammas lammaffaa erga akkas jedheetiin viidiyoo kana waraabsise viidiyoo kana gonkumaa ubbira kaa'uu hin danda'u sun amaloota ilma dhiiraati. Quba qabaadha amaloota ilma dhiiraati viidiyoo sani ubbira kaa'uu hin danda'u. Inuuyyuu ubbira kaa'uu maa barbaachise? Duraayyuu jaalala achi taa'ee achi viidiyoo naa ergi jedhuun isii jaaratee sitti hin fakkaatin. Horoomaaf barbaadee sitti hin fakkaatin isii sana. Dirree gubbatti geemii ittiin taphachuu waan barbaadeef. Ijoolleen shamarranii anini dhiifamallee naa godhaa isin ijoolleen shamarranii kuni akkanuma haganuma hunda qalbiin teessan tun rarraate haganuma hunda qalbiin teessan tun of wallaaltee jirtisi. Akkanumatti namni tokko si jaaladhe siif du'aa jira osoodhuma mallaqa miliyeenan gadi sitti naqe ati meeshaan tanteetun sensitiivii ta'uu wallaalteetuma akkanuma waraabdeetuma itti erguu si barbaachisa. How you gonna send him? Akkamitti isa amante namni kun akkamitti na jaalatanaaf kaayaa ol naaf kaayaa jettee amantee meeshaa kan kee dirretti baaftee itti erguu dandeessa. Tokko sun achi dogoggoroota dabree fi dhiifama walii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Inni dabre akka dabretti. Isa itti aanuufi jechuudha. Loon bade wanni soqanii fi loon jiruufi jedhani. Isa hafe wanni haasa'amuufi isa itti aanee dhufurraa dogoggorri sun akka sirraa oofe. Tokko sun achi mataan dubbii ani jechuu barbaadu kan ittiin goolabuu barbaadu ijoolleen shamarranii isin ijoolleen dhiiraa warri dirree kana gubbaa dirree TikTok kana gubbaa teessanii ijoollee shamarranii keenya dirreetti as baaftaniitiin jechuudha. As garagalii achi garagalii halkan akkam taataa mee guyyaa akkam taataa mee bifa kamiin raawwataan dhiifamallee naa godha jechoonnii fi gochoonni sun anumaafuuyyuu hin liqinfamne. Wannuma akkasiisantu xixiqqaatee boodarra ijoolleen kun miira keessa galanii namni barbaadee fi abbaan barbaade waan fedhe yoo isaan gaafate gochuu irraa of hin qusatanii jechuudha. Because haasa'amaa ture dirree kana gubbatti haasa'amaatiin ture. Haasofni sunuyyuu maaf hirdhachuu hin dandeenye. Maaf ijoollee shamarranii keenya kana meeshaa godhanii itti fayyadaman. Maaf jechaanillee meeshaa godhanii itti fayyadaman. Maaf gochaanis meeshaa godhanii itti fayyadaman. Kanaaf ijoolleen dhiiraa hedduun isaanii warri TikTok kana mana banatanii ijoollee shamarraniitiin mee halkam akkam taataa akkamitti akkam godhataa akkamitti achi garagaltee as garagaltee jechaa gaafilee akkasii isaaniif dhiyeessan kuni innumti sunuyyuu deemee dhumarra maaltu dhufa ijoolleen keenya hedduun isaanii barnootan qabanii maaltu akka ta'u hin beekanii wanni waraabee ergu kun ammootu garamitti deemaayyuu hin beekani hedduun isaanii hin beekani isin warra isinii galetu haasa'aa jira beekaa waan kana warra xiqqoo dubbiin isinii galteetu haasa'aa jira malee gonkumaa wanni kun dubbii warra isaaniif hin galleetu jira. Wanni waraabame kun garamitti deemaa obboleessi keenya waan ammaan tana jedhe miliyoona meeqatti gurguratan kuma dhibba meeqatti gurguran jedhan warra maalii poornii kanatti ergataniitiin haa amma hoo eessa jira garam akka deemee jiru wanni beekamu jira eenyutti akka gurgurame wanni beekamu jira meeshaan ijoolleen shamarranii Oromoodhaatuun gadi yaastee ergaa turte har'a eessa jira wanni beekamu hin jiru. Osoo siistemni sun kan ittiin laallamu taate faranjiin tun tarii ittiin daldalataa jiraattu malti. Kanaaf obboleeyyan kiyya obboleeyyan shamarranii isin cinaacha keenna
isin qaama keenna qomoo keenna isin jaalannalle kabaja isiniif qabnalle haadha teenna waan taataniif garuu kabaja ofirraan fuudhinaa meeshaan keessan dirree gubbatti ba'ee ilaaluun salphinna waan agas caalee tokko illee hin jiru kana isinin jedha warri ustaazotaa dhimma kanarratti hojjechuu qaban jechaa tananillee isiniif fudhadhaa ulfaadhaa galatooma kanaa ol isinitti dheeressuun barbaadu. Imraan itti fufi faraqaan si fakkaatti yaada yoo qabaatteetis. Imraan amma akkasii asila akka afantiin jeegaadila bineensaa kana ni gurgurralleedha bakkatti gurguran sanuun beenu fa'a. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibina fi fasontoon indagamu. Indagamu. Sagaleen keen jiru. Ni jira. Ni jira itti fufi Imraan. Sagaleen keen deddeebi'a. Ni jira nuti dhaga'aa jirra sirritti. Okay, indagaama amma sagaleen deddeebi'u. Nuti seerumaan dhaga'aa jirra. Abooni dhageemaa tuufe. Kuulee bayee deebi'u. Nuti dhaga'aa jirra barati malee. Kuuleen taminne. Maayee mee Profeesar Usmee waan jettee yoo qabaatte yaada walii gala siifi Muniiraan. Muniira yoo na dura jirti dubbadhu Muniira sibatti aananii dubbadha. Atummaan itti fufi Muniiraan fixattu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laal obboleeyyan keenya dhalaalee teenya agartee akkana godhaa jiran kana demoralize namni godhu jiru nuti because itti usnee